Jaallatamoo fi kabajamoo kan taatan hordoftoonni sagalee gammachuu bakkaa fi naannoo haala keessa jirtan hundumaatti nagaaf nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Gaariinis mataasaaf, hamaanis mataasaaf. Barataa Afuuraa qoloota maarii tokkotu ture. Barataa kana barattoota isa fakkaatan irraa adda kan isa taasisu adaraa Maariyaamiif jedha. Adaraa haadha ifaa jedhee erga kadhatee booda namoonni yoo isaaf kennan gaariinis mataasaaf, hamaanis mataasaaf jedhee eebbisee deeme. Barataan Afuuraa qoloota maariin kunis barnoota isaa osoo baratu kan isa yaadatanis gaariinis mataasaaf, hamaanis mataasaaf jechaa osoo jiraatu yeroo tokko gara mana dubartii tokkoo seenee adaraa Maariyaamii waa'ee deessuu Waaqayyootiif na yaadadhu jedhee yoo kadhatu haati manaa sunis biddeen kuttee baastee kenniteef. Innis kan isatti bareedhaati gaariinis mataasaaf, hamaanis mataasaaf jedhee eebbisee deeme. Yeroo kanatti dubartiin kun akkamitti yeroon kennuuf Waaqayyo siif haa laatu jedhee na eebbisuu osoo qabu gaariin mataasaaf, hamaanis mataasaaf naan jedhee jettee aarti. Akkas taanaan ammaa gaarii bor yeroo inni dhufu isan agarsiisa jettee itti dhaadatti. Bulees gara galgalaa keessa irbaataaf kan isaaf ta'u kadhachuuf gara naannootti yookiin mandaraatti akkuma bare adaraa Maariyaamii jechaa yoo deemu dubartittiinis jaarkaaniitti farsoo qopheessite farsoo sanatti summii naqxee isa eegde. Barataan sunis mana ishee akka gaheen adaraa Maariyaamii, adaraa haadha ifaa jedhee kadhate. Sagalee isaa akka dhageesse jaarkaanii farsoo isheen itti qopheessite baastee laatteef. As taa'ee yoo dhuge summiin sun isa ajjeesuu waan danda'uuf jedhe as teessee yoo dhugde waan sitti dukkanaa'uuf mana kee deemii erga boqottee booda dhugi. Farsoo akkamii ooftu seete jettee ergite. Innis gaariinis mataasaaf, hamaanis mataasaaf jedheenii deeme. Mee gaariis ta'e hamaan matuma ofii fakkatee hin ilaali jettee keessa isheetti du'a isaa yaadde itti qooste. Innis kan kennameefi nyaatas ta'e dhugaatii qabatee gara mana bultii isaatti deemsa eegale. Karaa isaa irratti ijoolleen dubartittii gammoojjii yookiin barahaa turanii baay'ee dadhabanii barataa sana waliin wal argan. Gara barataa Afuuraa kanatti siiqanii maaloo gammoojjii turree baay'ee dadhabnee galuu keenyadhaati hanga mana geenyutti dheebuu keenya akka nuuf qabbaneessuuf dhugaatii qabdu irraa xiqqollee nu obaasi jedhanii yoo isa kadhatan anis kadhadheen gaarummaanis matuma ofiif jedhee jaarkaanii gummaa xiqqoo qabate keessaa akka dhuganiif eeyyame. Ijoolleen sun lama jaarkaanii sana keessaa farsoo summii qabu sana akkuma dhuganiin ni du'u. Tasuma sana lubbuun isaanii dabarti. Yeroo kana iyyi isaanii cimte. Namoonni naannoo sanaa hundumtuu walitti qabamanii gar tokko dullaa qabatee reemni ajjeesti, gar tokko ammoo dhagaadhaan rukutamuu qaba, kan hafan ammoo seeratti dhiyeeffamuu qaba osoo waliin jedhanii dubartittiin cooka naannoo keessaa namoonni oliif gadi fiigan dhageessee yeroo dhuftu ijoolleen ishee lamaan du'anii barataa isheen farsoo summii itti naqxee kenniteef namoonni qabanii daddarbachaa gara seeraatti haa dhiyeessin jedhanii yeroo isa fidanii dhufan argiti. Yeroo kana ture gaariinis mataasaaf, hamaanis mataasaaf dubbii jedhu kan yaadatte. Hammeenya ishee ishumaaf ta'eeraati dubartittiin. Jedhaa barataa qabdan kana gadhiisaa, sababni isaa rakkoo kana hundumaaf anumatu itti gaafatamtuudha jechuun waan ta'e hundumaa dubbatte. Hammeenya mataa koon ijoollee koo kan ajjeese anumadha. Kanaaf namni kun qulqulluudha gadhiisaa jettee mataa ishee seeraaf kennite. Dhugumatti gaariis ta'e hamaa ta'uun mataa ofiif, hamaa ta'uun jalqaba irratti kan inni miidhu abbuma sana matuma ofiidha. Gaarii haa ta'u. Dhugumatti gaariis ta'e hamaa ta'uun mataa ofiif, hamaa ta'uun jalqaba irratti kan inni miidhu abbuma sana yookiin mataa ofiif.
Kanaafiyyuu gaarii haa ta'u. Gaarii ta'uun olitti gaarummaa fi qajeelaa kan ta'e hin jiruuti. Gaarii taanee sooma milkaa'aa akka soomnu Waaqayyo Gooftaan keenya nu haa gargaaru. Ergaa sooma keenyaati. Sagalee gammachuu laayik, sheer, sabskiraayib taasisuu hin dagatinaa.